Uummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaakoo haqa mucaakoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naa gootaniif galata guddaa isinii galchaa. Warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurraa dhaabbatan isin gaafachaa. Maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga bahutti akkana cinaa dhaabbata. Abbaan Qananii guyyaa har'aa kana haqa mucaa kootiin haa barbaada. Uummanni Itoophiyaa hundumti keessaniyyuu jedhee dhaamsasaa dhaammatee jira jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi Waaqayyo dhugaa mucaa keessanii waan uumaa keessanii siniif haa barbaadu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa Waaqayyo siniif haa baay'atu. Akkam isaati kana geessanii aan obboleettiin keessan nagaa kooti. Sinis akka nagaa keessan taatan abdiin qaba. Egaa jalqaba kaastanii aga ammaa kanatti kan na hordofaa turtan hundumti keessaniyyuu galatooma isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a hundumti keenyayyuu hin beekna. Haqi Qananii guyyaa takkitti baheelleen beekuu waa'ee Qananii eega gaafa awwaalchisiisaniiti namni gadi bahee miciyyoon kun akkas taatee akkana taatellee namni jedhee dhugaa tokko fidee nu biraan ga'e tokko illee hin jiru jechaadha. Nuti hundumti keenyayyuu eegaa jirra jechaadha. Maaliif kanaan durallee akkuma acee keenya dhabne san dhugaan acee aga amma kanaatti dhabamee ture. Ammallee haqa micayyoo kanaa hundumti keenyayyuu eegaa jirra jechaadha. Maaliif abbaan manaashiis qabamee jira sila ta'eef iyyuu isa tajjeesee isa takkas godhee wantoota garaagaraa odeeffamu sanirraan yaa Waaqayyo dhugaa jara kanaa baasi jechaa turre jechaadha. Hundumti keenyayyuu haqa micayyoo kanaa immoo hundumti keenyayyuu eegaa turre akka nam tokkooti jechaadha. Abbaan Qananii har'a dubbatee jira jechaadha. Waaqayyo haqa mucaa kootii haqa mucaa keessanii siniif haa baasu jechuun jaaladhaan illee asumaanii dhugaa dubbachuu fi micayyoon kun bakka naa geessi iddoo guddaa naaf geessi jedhee barsiifatee iddoo kanaan ga'e. Har'a garuu osuma jirti mucaan koo bakka gaarii naaf gooti ofiishiitti of jijjiirtee anallee jijjiirti jedhee eegaa jira. Garuu guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti lubbuu mucoosaa dhabe jechaadha obbo Addunyaanii. Ammallee haqa micayyoo keessanii rabbi isiniif haa barbaadu. Isinis akkuma amantaa keessanitti Waaqayyoon kadhadhaa fi haqi micayyoo kana akka agabocha jechaadha. Akkuma acee haqi waggaa meeqa erga aceen boqotee haqi acee hamma har'aatti wanti nuti beekne tokko hin jiru. Hammicoo kanaas aguma kana akka hin dhofamne. Abbaan mucayyoo kana isa jirutti waa'ee abbaa manaa micayyoo kanaallee dubbatee jira jechaadha. Artistii keenya jechaadha. Biyya isa jirutti illee du'a farrisinaa nama lama akka hin dhabne jedhee dubbatee jira. Kaleessa illee ani isiniin jechaan ture. Obsaan warroonni wantoota garaagaraa jechaadha. Abbaa manaa fi haadha manaa walitti bu'u waanuma jiru. Namni gaafa daandii deemuyyuu luki lamaan iyyuu waldhaa jechaadha. Namni walitti bu'uun dhiisu mana tokko keessa jiraatee garuu aga lubbuu dabarsutti hin dabarsa jedhee ani hin yaadu jechaadha. Isin akka itti yaaddan hin beeku. Ammas immoo abbaan Qananii dubbatee jira jechaadha. Haqa micayyoo kootiin haa barbaada yaa biyyuma kanaaf jechaa ture. Egaa isinis akka dandeettii keessanii micayyoo kanaaf sagalee akka taatanii isiniin jedha asumaanii. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko garaana nyaatanii Waaqayyo dhugaa micayyoo keessanii haqa micayyoo keessanii osoo jirra jedhanii osoo bakkee naageesse micayyoon koo iddoo guddaa naageessi jettanii kichuu karaatti dhabdanii dhugaa dubbachuuf baay'ee nagaddisiise akka nam tokkooti jechaadha. Aga micayyoo kana namni nagaddisiise hin jiru. Kaleessa kolfaa har'a gaafa dhabamtu maaltu isinitti dhaga'amame akka keessanitti jechaadha. Ani gadda guddaan natti dhaga'ame. Abbaan keenya sarara gadi ba'anii dubbatanii jiru jechaadha. Waaqayyo hammallee lubbuu micayyoo keessanii dhiiga micayyoo keessanii micayyoo keessan barsiifanneet iddoo guddaa geenye nus jijjiirtee ofiishiittis of jijjiirti jettanii osoo iddanii kichuu kana karaatti dhabdanii ammas immoo Waaqayyo dhugaa micayyoo kana hin lafan kaa'in jedhe warroonni lubbuu micayyoo kana artistii keenya baase jettanis dhugaan hin turti malee hin bulti malee guyyaa tokko hin ooltu jechaadha. Isaanillee dubbatanii jiru jechaadha. Osoo shakkii akka yaada kootti jechaadha. Akka yaada kootti osoo shakkii abbaa manaa mucaa sanirraa artistii keenyarraa rakkoo qabu ta'e maatiin kun gabba'aniyyuu nama lama tokko dhabne tokkos akka hin dhabne jedhaniin dubbatan jechaadha. Osoo wanta shakkan jiraatanii
maatiidha odoota maatiidha waan ta'eef mucayyoon kun osoo mana keessatti rakkate ta'e armee ishiitti faa himachuu ni malti jechaadha. Mucayyoon kun immoo dhugaa dubbachuuf kaleessallee akkuma wantoota garaagaraa jechaa turan hallarree beekaa jechaadha fooqirraan gad darbatanii wantoota garaagaraa jechaa turan jechaadha. Isa darbatee akkasitti akkas godha jechaa turan jechaadha. Kanaafiyyuu warroonni wantoota hin taane jechaadha waan hin beekne tokko keessa galtanii waan garaagaraati jechaadha. Dhugaa dubbachuuf waan garaagaraatu odeeffamaa jira. Abbaan kunillee yaada isaanii isiniif kennanii jiru. Kanarraallee wantoota baay'ee hubattanii jettu jedhee yaada osoo murteessin garuu sagalee ta'uu fi ta'aafi garuu waan hin beekne keessa isa takkas godhee inni jaalatu mana keessa rakkachaa turte akkas akkasii jechuu aadhiifnuu siniin jedha akka koottanii. Waaqayyoo inni dhuguma waan hunduma danda'u gumaa mucayyoo keessanii isiniif haa baasuu wanta hin jedhu wallaale. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko nagaddisiisee gaddees waan an godhu hin qabu. Kan dhugaa barbaadu waaqayyo qofa jechaadha. Egaa innis akkas godha jedhee hinasaabu yaaduwanii akka yaada mataa kootii kun isiniin jedha. Hundumti keessaniyyuu akka amantaa nuti hundumti keenyayyuu haqa mucayyoo kanaa barbaadaa jirra. Waaqayyo haqa kee haa baasuu siin jedha.